Ati eessaayyuu gahuu hin dandeessu. Viidiyoo kana keessatti eessaayyuu gahuu akka ati hin dandeenyee fi sababa maaliif eessaayyuu gahuu akka ati hin dandeenye sitti hima. Viidiyoo kana kan hojjedheef si qeequuf, si tuffachuuf yookiin si aarsuuf miti. Garuu sammuun kee eessa dhaabbataa jira? Eenyuun waliin dhaabbataa jira? Iddoon dhaabbadhu kun naan malaa jedhee haa of gaafatuuf. Akkasumas humnaa fi dandeettii akkamii akka qabdu of haa hubattuuf. Viidiyoon kun yoo si aarse rakkoo hin qabu. Yoo aarte viidiyoo kana dhiistee bira darbuu ni dandeessa. Yookiin viidiyoon kun akka vaayiraal bahuuf laayik gochuudhaan eegali. Hedduun keessan eessaayyuu gahuu hin dandeessan. Akka eessaayyuu gahuu hin dandeenye immoo bareechitaniita of beektu. Garuu of kijibaa abdii hin taane ofitti horaati kan jiraachaa jirtan. Of kijibaa immoo eessaayyuu gahuu hin dandeessan. Mee kana keessa gallee tokko tokko naa ilaallu. Mee namoota naannoo keessan jiran ilaali. Ati nama akkamii wajjin oolaa jirta? Haasawa akkamii haasofta? Haasawa akkamii ofitti himta? Gochi ati guyyaa guyyaatti hojjettu maalidha? Hojiin ati guyyaa guyyaatti hojjettu jireenya ati hawwitu si jiraachisuuf gahaadha? Mee kan of gaafadhu. Hedduun keessan eessaayyuu gahuu hin dandeessan. Hedduun keessan eessaayyuu gahuu kan hin dandeenyeef sababa gosa barnoota baratteef miti. Iddoo jireenya keetiif illee miti. Sababa hanqina maallaqaa qabduuf illee miti. Yookiin sababoota birootiif illee miti. Mee dhugaa jiru haa dubbannu. Namoonni hedduun ganama ni ka'u. Kun gara mana barumsa isaa, kun gara daldala isaatti, kun immoo gara hojii isaatti ni bobba'u. Galgala immoo deebi'aniiti galu. Hojii wal fakkaataa gochuma wal fakkaataa kana hojii wal fakkaataa sana waggaa 5-6 jijjiirama tokko malee haaluma tokkoon hojjetu. Fakkeenyaaf mee barataa fudhannu. Barataan yeroo barumsa isaa keessa jiru waan milkaa'u itti fakkaata. Yookiin waan daldalee itti milkaa'u itti fakkaata. Garuu dhugaan jiru sanii miti. Barataan tokko yeroo gibbii jirutti ayyaanota inni hin kabajne hin jiru. Garuu dubbiin gibbiin alatti isa hedduu akkasii miti. Yaada osoo hin godhatin achii ba'a. Waan irratti hojjetu osoo hin godhatin achii ba'a. Karoora wayii osoo hin qabatin achii ba'a. Yeroo achii ba'e immoo daandii irratti hafa. Kanaafidha. Kanneen keessaa namoota muraasni qofti kan milkaa'aniif. Jireenyi guyyaa guyyaa keetii sababa hin taaneen qisaasessita. Ganama kaatee ajandaa hin taane ofiif kennita. Ajandaa si hin fayyadne. Waan halkan karoorsitti dhiistee ganama ajandaa tiiktook yookiin sooshaal miidiyaa irraa argatte wajjin nama aati oolta. Isaarra ganama nan hojjedha. Hangana dubbisee ooluun qaba. Waan kana gochuu qaba jettee guyyaa boruutti dabarsita. Fiilmii sa'aatii 4 fi 5 guyyaa tokkotti ilaalta. Wantoonni xiqqoo ulfaata yoo si qunnaman dhiistee guyyaa biraa hojjedha jettee guyyaa biraatitti dabarsita. Sammuu kee waan biraatiin qabamee jira waan ta'eef waan siif tolu itti yaadda hojjetuuf ni nuffita. Odeessa gama tiiktook irraa argite yookiin kilabni ati deeggartu waan mo'eef yookiin mo'ameef miira hin taane keessa galuun wantoota jireenya kee irratti bu'aa tokkooyyuu siif buusuu hin dandeenye irratti nama waliin mormii seenta. Har'a bor osoo jettu nama irraa booddeetti. Kuni maaliif ta'e jettanii yaaddanii yookiin of gaafattanii beektu? Maaliif akkana akka ta'e? Yeroo hunda milkaa'uu ni barbaadda. Garuu maaliif hin milkooftu? Maaliif nama milkaa'aa ta'uu dadhabde? Kan of gaafattee beektaa? Maaliif wanta hojjechuu barbaadde sirriidhaan hojjechuu hin dandeenye jettee of gaafattee beektaa? Maaliif akka ati milkaa'uu hin dandeenye? Jireenya kee keessatti yeroo baay'ee maaliif akka kuftu? Maaliif nama irraa duubatti akka hafte? Sababa 4 siif kenna. Maaliif jireenya keetiin milkaa'uu akka hin dandeenye? Inni jalqabaa addikshinii qabda. Kana jechuun naannoo mijataa kee irraa araadaan qabamteerta. Haala jireenya keetii jaallachuun jireenya amma jiraachaa jirtu kanaan ala jireenyi biraa akka hin jirreetti yaadda. Haala baratte gonkumaa gadi dhiisuu hin barbaaddu. Namoota haala amma jirtu kana ofirraa jijjiirsiin jedhan hin jaalattu. Ofirraa dhiibda. Akka waan isaan sitti baacaa yookiin sitti qoosaa jiraniitti. Namni qoosaaf sitti haasa'an akkana godhisiin jedhan hin jedhan jechuu kootii miti. Osoo ta'eeyyuu hanga ati ofirratti qoosaa jirtu kana hin gahu. Hojii wal fakkaataa waggaa 5 fi 6 har'aa hojjetaa turte san hojjetta. Jijjiirama ni sodaatta. Wantoonni si jijjiiran naannoo mijataa yookiin koomfortizoonii keetiin alatti argamu. Ati immoo arguu hin barbaaddu. Beekumsa haaraa, waan haarawaa barattee hojii haarawaa, iddoo haarawaa hojjechuu hin barbaaddu.
of upgrade gochuu hin barbaaddu. Waan hojjettu upgrade gochuu hin barbaaddu. Guddinni immoo beekumsa haaraa fi iddoo haarawaa barbaada. Ati immoo iddoon amma jirtu sitti toleera waan ta'eef waan haaraa yaaluu hin barbaaddu. Wanta chaalenjii qabu yaada haaraa barbaadu baay'eetti sodaatu. Sodaa komforti zoonii kana gadi dhiisuu qabda. Osoo akkanatti yaaddu akkamitti jijjiiramta? Akka hin jijjiiramne immoo of beekta. Kanaafuu eessaayyuu hin geettu. Akka eessaayyuu gahuu hin dandeenyes bareechitee of beekta. Inni lammaffaa diisippiliinii hin qabdu. Jireenyi kee istiraakcharii hin qabu. Akka yaaddu gochuu hin dandeessu. Ganamaan ka'a jetta. Hin kaatu. Hojiin jalqabe kana xumuruu qaba jetta. Hin xumurtu. Wanti hojjedhe kun sirrii miti. Kana gochuu hin qabu ture jetta. Garuu ittuma deebitee gochuma sana raawwatta. Ofiif abboomamuu hin dandeessu. Waan naaf gaariidha jettu hunda ni yaadda. Garuu hojiitti hiikuu hin dandeessu. Namni of qabachuun kaayyoo isaaf waan gochuu qaba jedhee hin raawwanne, waan dhiisuu qaba jedhee hin dhiifne akkamitti iddoo yaade gahuu danda'a? Haala kamiin? Wanta tokko erga jalqabdee xumuruuf diisippiliinii istiraakcharii qabaachuu barbaachisa. Ati immoo diisippiliinii akka hin qabne sirriitti of beekta. Eessaayyuu akka gahuu hin dandeenyes sirriitti of beekta. Garuu of sobaati kan jiraachaa jirtu. Inni sadaffaa diistiraakshiniidha. Sammuun kee wantuma xiqqoodhaan hawwata. Sammuun kee waan inni hojjedha jedhe dhiisee waan biraa ari'aa oola. Ganama akkuma hirribaa kaate bilbila kee lafaa kaastee sooshaal miidiyaa gubbaa baata. Nootifikeeshinii adda addaa ilaalta. Fakkeenyaaf tiiktookii irraa namni akkana hidhame, namni akkana konkolaataa haarawaa akkanaa bitate kan jedhu kana ilaalaa oolta. Akkasumas jireenya nama biraatti wal dorgomsiisuu eegalta. Dipireeshinii keessa seenta. Sana booda yaadni kee ni jeeqama. Guyyaa kee yaada kana osoo yaaddu waan gochuun si irra jiraatu osoo hin godhin, osoo hin dalagin oolta. Sababa kilabiin ati deeggartu wayii moo'eef yookiin moo'ameef guyyaa guutuu miira hin taane keessa seentee wanta jireenya kee irratti bu'aa tokkooyyuu siif fiduu hin dandeenye irratti mormii si hin fayyadne keessa oolta. Waan hojjechuu qabdu boru iftaan guyyaa biraa hojjedha jettee guyyaa biraatiif dabarsita. Kun immoo akka si hin baafne ni beekta. Eessaayyuu si geessuu akka hin dandeenyes ni beekta. Kanaaf haala kanaan eessaayyuu gahuu hin dandeessu. Qabxiin inni afuraffaa reespoonsibiliitii hin fudhattu. Jireenya keetiif itti gaafatamummaa hin fudhattu. Iddoo amma jirtuuf qaama biraa waan siin ala ta'e tokko komatta. Akka qaamni biraa dhufee jireenya keef siif sirreessu eegda. Fira kee isa biyya alaa jiru san yookiin maatii kee yookiin immoo hiriyaa kee irraa waa eegda. Yaada hojjetu hin qabdu. Karoora hin qabdu. Eessaa akka eegaluu qabdu hin beektu. Fedhiin kee maal akka ta'e adda baastee hin beektu. Galma kaa'atte hin qabdu. Kaayyoo keetiif maal hojjechuu fi maal dhiisuu akka qabdu adda baaftee hin beektu. Waan hojjetaa jirtuuf itti gaafatamummaa hin fudhattu. Sababa hojii hin argatiniif beekumsa kee osoo hin ta'in qaama si qacaru san komatta. Yoo qabxiin kee gadi bu'e hiriyaa kee yookiin iddoo oolmaa kee sababatta. Wanta sammuun kee itti yaadee raawwate sanaaf qaama biraatti quba qabda. Sababa yeroon hojii sitti barfateef taaksii dhabe yookiin naafxaan hin jiru jetteeti komatta. Osoo dursitee sa'aatii tokko yookiin san dura kaatee deemti gahuu dandeessu. Jireenya amma jiraataa jirtu kana kan uume si'i. Kan itti gaafatamuu qabus si'i. Garuu ati dhugaa kana fudhachuu hin barbaaddu. Qaama biraa yookiin nama biraatti sababachuu barbaadda. Gochi akkanaa kun immoo eessaanuu si gahuu akka hin dandeenye ni beekta. Jireenya keetiif waan biraa komachuun eessaanuu si gahuu hin danda'u. Kanaafidha yaaduu eegali. Iddoon amma hojjechaa jirtu kun sin madaalu. Kaayyoo ati qabdu iddoo ati gahuu barbaaddu si gahuu hin danda'u. Kanaaf iddoo jireenya haaraatti shaakaluu hin dandeenye gadi dhiisi. Nama yaada si gadi qabu hiriyyaan godhatiin. Istiraagal godhi. Eksirsaayis godhi. Ofii kee irratti hojjedhu. Waan haaraa baradhu. Iddoo tokkotti qabamtee hin taa'in. Guddina barbaadi. Karoora qabaadhu. Galma itti deemtu kaa'adhu. Jireenya kee istiraakcharii haa godhatu. Randamiliin hin jiraatin. Waan galmaan gahuu barbaadu sirriitti adda baafadhu. Dandeettii kee upgrade godhi. Dubbisi. Waan haaraa beekuu fi
hojjechuuf fedhii qabaadhu. Waan xiqqoo argattutti hin quufin. Waan dabalataa barbaade ni dandeessa. Jireenya gadadoo kana kan irratti mallatteessee siif kenne hin jiru. Gochuu ni dandeessa. Humnaa fi dandeettii kee beekaatiin jirtu. Guyyaa guutuu tiiktookii iskrool gochuu dhiisi. Waan si fayyadu dalagi. Bilbila kee irraa fagaachuu shaakali. Itti gaafatamummaa fudhachuu jalqabi. Jireenya keetiif itti gaafatamaan ta'i. Amma jiraachaa jirtu kanaaf itti gaafatamummaa yoo fudhatte, jireenya kee boru uumtuufis itti gaafatamummaa fudhachuun isarratti hojjechuu ni dandeessa. Kanaafidha jijjiiramuuf ofirratti hojjedhu. Namni biraa jireenya keetiif kan siin hojjetu hin jiru. Jireenya kee jijjiiruuf hojjedhu. Nama biraa hin eegina.